ajab waatakan tazabe osoo huccuu yaafattee qullaa miidiyaa kanarra dhufte nama akka keetii kasitee garuu ndabdu abajaa abbaattu firraa fuudhaa jedhu Harargeen dhugaa dubbachuuf bareedduudha. Ciroo fi asabooti fi bordodda akkana garte. Wanni sun wal cabsuun mataa wal qabuun ta'e. Akkuma beekanitti mana eeganii itti jiran sareen. Jireenya ati kuma waggaa 10 waggaa 5 dura dalaydee keessa tarte inni akka haarawaatti akka haarawaatti dhufee har'a dhufee beekumsaa fakkeessa si isaaf beekumsa ree atis karaa san irruma quttee bar. وقعت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم تكيسنوا هردا كيسموني كينا شمسو عند غازتنيا إبسا B5 بالي يا مقام ميدياتين إفا ميسو مقام ميدياتين جناماني ميسا إفا ميسا تقولون ميسا تاني ميسا ميسو بيدي سنسنسي تطلق مرة كونغو أي قروا الروميو ستي من يا أتي ميسو ما ميسو ما في شرو في أسابوتي في بردودة كنا قرته دارك سونو ما كنا توك كسرني ولا رد ميسو تسنتنا كيسا باني قافة شرو ديمنو تاين إيش كيسا باني أتشلي قرر شاي فولي كراغو برنا نيانيتو متربيتا أكم ترى أرجين قهوة ريت أصلا أرجين دعارو بتشوف بريدو انتولتي أمة بركانا أمة دنسا أمة جالا لك أبوت دعارو بتشوف هاga ديمي كيس هاga ديمي أرجي سنين كيس أيشو بقى سلانيك اتديب اتبي بكن سلا اتديبو هاو أرجيتنا بيتا أكمل تدريبو ورباد نجاح قافة تناف مو أملي أكاتا يا دبراك أبتدأ كوفيته مو أكاتا تدريبو في تسنو لا أكاتا براي تدريبو سنتانه just لالو ماف دا وانا داف أوكي لا ترستن yes دا وانا داف واحد دو جربيتها بيسان كيس وانا دا وطن أوكي ummata musawwali ni fataa jettee teettee taphattee yoo kolfite sammuu kan kee kana raahaa si godhamu ni meeta obboleessa halkan guutuu taphataa bula mirqaanaa bula fataa inni ofirraa cinqiin agartoo obboleessa cinqiin qabu umman taa'eetuma ofirraa marti isaatu kan shamaraa achitti wal gahanii ta'an kan dhiiraa maanguddoo namni guddaas ta'an ofirraa caqasamee ta'an nama guddaa kana taa'ee caqasuu baay'ee jaaladha hin haasa'an waa heddurraa biratta beeta annaa waan dansaa qaban maasha Allah sariif mi'eessoo inni jennaan mi'eessoo kana nu yaadachiifte okay sagantaa keenyarra ammas duuban deebine gaazexeessaa B5 baale karaa fuula miidiyaatiin karaa feesbuukatiin illee maqaa Shamsuun Naasir jedhamuun jira mee har'a asumaan ifaallee miidiyaa keenya kana nama kana wal barsiifnu mee wal baradhaa ifa wal baradhu maal walbannoonni gaariidha anilleen ifaan aan jedhani miidiyaan anaaf dura akka miidiyaa irra adee namaa wajjin gaafii deebillee hin goone garuu ganatoo magaanaa afeeruu keessaniif. Ati hedduun nu galatoomee ifa gara gaafitti seennaa ifa miidiyaan siif maal? Akka ifaa tokkotti miidiyaan anaaf miidiyaan kun waan gaariidha. Garuu miidiyaan yoo itti fayyadaman faayidaa guddoo qaba. Akkasuma miidhaa guddollee qaba. Amma namoota keenya tokko tokko miidiyaa irratti yoo ilaalte sadarkaa miidiyumaa fayyadamuu si jibbisiisu akka fa'aa agarta. Waan safuu cabsaa waan gartee aadaa hawaasa irratti dhiibbaa qaba. Waan gabbaatee dubbachuun yoo hedduu nama dhibu faanani miidiyaa kanarra fidee danda'a wal arrabsuufaa gosaa wal arrabsuufaa uumaa gartee hanqina rabbii wajjin nama uume faadha wal arrabsuu waan akkas keessa yoo ilaalte baay'ee hedduu nama jibbisiisa. Garuu waan takka takka yoo ilaaltes namoota tokko tokko namoota barnoota adda addaa miidiyaa irratti kenna yoo ilaaltellee hedduu nama gammachiisa waa hedduu irraa baratanii yoon sheekolii keenya soggaa isaan dawaa irratti godhan yoo ilaalte waa hedduu irraa baratta.
ati walumaa galatti miidiyaan kun ablee qara lamaati. Gara yuutuu mura. Sillee mura ammas as deebi'ee. Akkas ta'an nu badda miidiyaa kanaan. Miidiyaan abbaa itti fayyadame faayidaa qaba akkasis miidhaas qabaa jirti. Akkas. Faayidaa isaatiif miidhaa isaa wadda nu baasuun danda'ama. Miidhaa isaa bara reefu turraa seetu ka'e. Namoonni tokko ol bahanii warri hubannoo miidiyaadhaan qabne. Hoggaa miidiyaa irraa dubbatan namni kun akka nama faamilii hin qabne, akka nama gartee obboleessa hin qabne, akka nama obboleettii hin qabne, akka nama abbaa hin qabne, akka nama haadha hin qabnetti safuu qaanii takka malee waan gartee afaan namaa hin jenne fa'aa ol bahanii miidiyaa kana hoggaa jiran waan akkas hoggaa ilaalte isa dubbatu caalaa ati kataa'ee ilaalutti ofitti qaanfata. Jechoonni kanaa kun akkamitti irraa bahaa nama kanarraa jettee miidhaan isaa gurguddoon waan akkanaa tana. Miidhaa silaa reefuu haga tokko irraa seetu qe'ee barnoota adda addaatii jira. Faayidaan isaa. Akkas faayidaan himamtee hundumtuu guddoodha. Faayidaan guddoodha. Faayidaan miidiyaa guddoo. Ganzaba irraa dalaguu dandeessaa. Akkasuma dinagdee birrii irraa dalagachuu dandeessaa, biizinasa adda addaa irratti hojjechuu dandeessaa, beeksisa adda addaa irratti hojjechuu dandeessaa, irratti beeksifachuu dandeessaa. Miidiyuma kanaan ummas namoota meeqaatamtu beekamtii gurguddoo argate. Kunoo akkuma ibsishaa goofaa isumaattu addunyaadhaan wal barsiisee miidiyumaan beekamtii guddoo argatee sadarkaa sana ga'ee yoo itti fayyadaman faayidaa guddoo qaba. Gartee karaa miidhaan qabneen karaa safuu hawaasaa hin cabsineen karaa hawaasa muufachiifneen yoo itti fayyadamte faayidaa guddaa qaba. Akkasumatti immoo yoo itti fayyadama wallaaltes miidhaa hedduu miidhaa guddoo qaba. Akkas. Kabajaan sii galtee kabajaan tun walii lama. Tokko kabajaan yoo ta'e jennu ilmi namaa kun uumamaan kan rabbiin kabajaan uume jira jechuun kun akka bada xuumee osoo hin ta'in kama uumamaan akka nama saalfatu jira namni garii hedduu nama kabajaa hoggaa namni dhufu xiqqaallee yoo dhufu guddaallee yoo dhufu jalaa ka'uu barbaadaa taa'isiin jedha haasaa keessatti jecha keessatti sin tuffatu sin mufachiisu waan hojii isaa keessatti adeemsa miila isaatiin sitti gufatu awwaala sitti kaasu nama akkasiitu jira uumamumaan jechuudha kunillee kabajaa jedhama. Dubartiin takka kabajaa fi kabajaatu shamarran ni beektaa? Daanan beekaa kabajaa. Kabajaa jalaanii guddoo ni beektaa. Kabajaan sun abbaa manaa isiitiif maali jettee yaadda? Hedduu gammade immoo dhagee waan kana. Waan digatamte tokko yeroo dhageettu hedduu itti gammadda sii galee yeroo baay'ee waa hedduu dhageenyaa miidiyaa kanarratti badas ta'uu xuruu waa baay'ee dhagahama. Wanni gaggaariin akkanaa kun yoo dhagahame laal ifa wanni nu keessa jechuudha. Waan badaa yeroo hunda dhageenyaa guyyaa hunda dhageenya akkas gaaris dhagaatuma jirra garuu gaariin akkanaa kun hottee dhufee hawaasa keessan mul'atu. Hawaasni yoo maaliif walirratti duuluun barbaachisa? Jechaan, gochaan, afaaniin, arrabaan, afaan dubbachuu dadhabe harkaan teekistiidhaan, komantiidhaan maaliif barbaachisu wanni sun wal caccabsuun mataa wal qabuun itti yaadda? Laal namni tokko maali ni beektaa? Akkuma beekanitti mana eeganii itti jiran sareen. Akkuma beekanii mana eegan jetti sareen. Namuu hanguma inni beekuttu hagasi. Haguma inni beekuttu hagasi malee osoo beekee sila. Nama tokko nama waan toltuu irraa arkan tokko nama waan toltuu hojjete tokko jajjabeessumaatu gaariidha malee waan ilaalcha fokkataa nama saniif qabdu yookaan barreeffamaan yookaan sagaleedhaan itti agarsiisuun an akka kiyyatti namugaa hubannaa dhabuudha na fakkaatan. Jecha ajaa'ibaati. Jecha dhuma hin qabne. Namni maaf akka ofiitti si madaala? Namutu mizaanuma ofiitiin si mazzanare. Beekan mana eeganii jedhee. Egaa namutu bari mizaanuma ofii qabu waa mazzanta malee. Egaa jechuun lamisaan nama ifa akka keetii ta'uu hin danda'u ati akka kiyyaa ta'uu hin dandeettu namni kun akka ofiitti nama mazzanaa namni kun akka kee ta'uu hin danda'u
سو كان إيرتة مال جد bar jalqaba rasitu kee wanni kun jalqabummaan isaa tolne hubannaa dhabuudha. Hubannaa dhabuudhattu bar waan kanaan nama gahaa bar. Egaa amma laal namoota tokko tokko mee laal osumati wajjin haasoftu hoggaa inni yaada tokko si kaase yaada sanati 2016 sammuu kee keessa ture. Inni ammoo isaaf arra haarawaa inni ammoo isaaf haaraa arra dhufee waan san siinjaa yookaan yaada san sitti kaase yaada san ammoo amata 10 dura irra kutte galtee waan ati arra waan inni 2025 yaadu ati 2016 yaadaa turte hubannoodha buudha jireenya ati kuma waggaa 10 waggaa 5 dura dalaydee keessa tarte inni akka haarawaa dhufee arra dhufee beekumsaa fakkeessa isaaf beekumsa atis karaa san irruma kuttee bar waggaatu wal caala malee ati irruma dhuftee siin jechaadha ati irruma dagarte karaan tokkuma waggaa 10 booda inni sin dhufaa jechuudha inni dhufa akkasi eeshi gaara amma ilaalchi ilmi namaa kun batalay nama isa dura jiruu fi ammallee nama si dura mul'ata qabuu fi nama san waan gaarii walii boyte argu maaliif ija addaati ilaaluun kun akkamitti namni kun akkana ta'a yaa jechuun maal barbaachise laal maal janni beektaa naannoo seenyatti maal janni ija wal beektu rabbi haa beeksuu janni rabbi haa beeksuu ija wal beektu rabbi haa beeksuu janni rabbi haa beeksuu janni akkasii waan agarre amma fakkeenyaaf ati nan beektu ilmummaan namaa kunu irra hedduun hanqina isaa dhoyfateetuma toltuu isaa gaarumina isaa mul'isa nama jabaa teessitti haasa'a isaa akkatti jabaa teessitti haasa'a kana isa beeku dhufa awoo kana manurraa dhiis kannaa isa beekaa sin jaa maal beeka kun irra akkana ture sin jaa isa gadi buuse sii galee eega saniif waan san jaan eega ija wal beeytu rabbi haa beeksuu jedha rabbi waliin garsiisin rabbi waliin garsiisin jechuudha hiikaan isi akkasi saniif akkasi jaan eega ammas namni sin beekne si hin beeku si hin beeku beeke hamtuu ta'eef toltuu ta'etu sirraa dubbachuu hin danda'u eega dur akkas ture amma immoo kasin beeynes kan lafatti sin beeyne miidiyaa irratti si beeka miidiyaa irratti sin beeyne lafatti si beeka garuu akkuma achirratti argee bicha maaliif si madaaladha magaafi miidiyaa warra fuudhamu kan kee bicha argee ka keessaan kee lafa sin beeynutu si madaala ni beekta yeroo baay'ee tokko amma fakkeenyaaf anaa fi ati nama hedduu beekamtiin kana hin qabne kana namni jechoota negatiifa adda addaa namni nuun jedhu hin jiru maaliif yoo waan fedhe nuun jedhu ol bahee miidiyaa irraa yaada adda addaa nu rakkannatee nu faarsee nu arrabsee waan akka nutis wayii humaa nutti hin dhagahamu gaa gaheetu isaanis namoota gartee miidiyaa irra beekamtii qaban yookaan footoo isaa gad deebisanii arrabsuu ati maal jeensi magaa miidiyaa waliin agarra eega yaada adda addaatu jira egaa akkuma tarii nama san arrabsee beekamtii harkatu yookaan fe'ima sullee ta'uu ni mala. Namni kun yoo karaa ofiitiin deeme bakka san gahuu hin danda'u maal gochuu nama osoo nama arrabsin nama xiqqeessin. Laal yeroo amma jiru kanatti karaa mataa keetii uummachuun baay'ee ulfaata. Amma fakkeenyaaf yoo oloo deemsin jaanee fi yoo gadoo deemsin kamtu irra si salphaadha. Gadoo kas. Eega gadoodha amma yookaan nama arrabsanii maal jedhaniin sun gadoodha. Ammoo lakkii waan gaarii dalagiin namoo karaa mataa kiyyaa uummadheetan odoon hawaasa walitti hin buune beekamtii harkadhaa yoo jette oloodha xiqqoo yeroo sitti fudhata. Saniif fuudhamuutu karaa qaxxaamuraa fiiguu barbaada. Namni ammallee asirratti jechuun nama akkanaa ka gadoo deemu kana maaf harka maaliif hamilee maaliif argate namni sun? Amma miidiyaa kanarratti waan takkan taazzabe. Osoo huccuu yaafattee qullaa miidiyaa kanarra dhufte nama akka keetii kasitee garuu hin dhabdu.
Ishi. Amma mee miidiyaa kanatti nama tokko tokko laala. Egaa namoota yaadni isaa fokkataadha. Namoota ilaalchi isaa fokkataadha. Namoota fuulli isaa fokkataadha. Bakka kanuma waanuma bareedduu jecha bareedaa tokko irraa agarre miidiyaa kanarraa ilaalme kanuma akka isaati jira bakka qajeela kana guutee karaa sirra jirtaa jabaadhu jee isa deeggaru. Egaa miidiyaa kanarra dhufteetuma fakkaata akka keetii inuman dhabdu. Akkas. Indabdu. Wallahi dhugaa. Nama Fakkaataa wal barbaadaa jettee beektaa. Wal fakkaataa wal barbaadaa jechuun kanuma.